Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa keenyatti argamtan nagaan ko bakka jirtattis nagaa qabu baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdanii egaa kan nagaan na bira jiru simbiras akka jiru abdiin qaba kanatti nagaa isiniif dhaame isiniin jecha har'ammoo waan haarawaa tokko qabadhee kara keessan dhufeetoo jira viidiyoo kana laayik sheer gochuudhaan hiriyoota keessan biraan gaa itti bohaara waan haarawaa tokkodha jechuudha akkasumas yaada ogaa qabatta saanduqa koomentii jalatti naa barreessuun dagatina warroonni chaayinaala keenya faarawaa ta'an immoo sabiskiraabii godhuun maatii keenya taachuun gaman manaffeerraa kooti guyyaa guyyaadhaan wantoota asirratti darbanii isin affeeree jira. Egaa kaa har'a damma gaaguran qabadhee kara keessan dhufeetoo jira. Warroonni damma jaalattanis hoggaa jiraattan warroonni gaagura horsiisan maatiin keessan baay'inaan ijoollee baadiyyaati ka'umsi keenya baadiyyaadhaa kaane kanaafuyyuu kuni hundi eessatti argama wanti argamu baadiyyaa keessa dugdi ilma namaa qotee bulaadha jedhama mitiire har'a dugda ilma namaa keessaa kan ta'e qonna keessaa tokko gaagura horsiistee jirti ayyaantu asallaayi damma isiniif warri alatti illee nu ergi jettan damma alatti isinii ergina karoorfannee jirra waan fakkaatu laalaa beeta akkatti inni bareedu yaa rabbi bilbiluma bichaa heloo jedhaasin warri alatti illee nuuf fidi jettanii isin nurgaa akkatti nurgaa akka waan ani gizee muran arga damma waan ta'eef iyyuu jechuudha warra soddaa keenyatti qaba soddaa waan jedhu ijoollee achi hin deemina warra obboleettii koo fuudhuun jedhan soddaa jennaan karaa biraan deemina isiniin jechuufani akka inni urgaa'u nan mure akka carraa ta'ee gaagura afra shanan tokkoon qaba isa keessaa akka carraa galgala laallee damma kan nu buuse argine jechuudha maal jedheen isinitti argisiisa waan inni fakkaatu damma walalaa jedhamaa dammi akkanaa kun bishaan ilaala akka bishaanitti yaa'a damma walalaa damma walalaadha akka bishaanitti yaala as keessatti illee yaa'ee jira yaa rabbi waan inni fakkaatu damma walalaadha dammi kuni warri immoo nu umurii nuuf fidnaan jetta hin ta'e alatti illee ugaa ta'e hin dabarsine jechuudha biyya keessattis nu geessi warri itti hin dabarsine laal waan inni fakkaatu kana maal ayyaantu maal akka ittiin gootu kaa harka keenya keessa jira kaa hojiin isaan isiniin jedha waan fayyuma kadhanna malee hojii harka keenyaan kadhannu waan tundu harkuma keenya jira waan ta'eef nuti warri shamarranii akkuma addunyaatittuu malaa fi maal dubartii bira jira jedhanii harki hojiin harkaa jedhama kanaafuyyuu damma akkanaa kana murannee baafannee isiniin jedha laala akka xinna bareedu dammi bakka roormaanii damma akkanatti beekama mee warroonni mana arabaa keessa jirtan jechuudha damma qunxuraatii sahaanii gubbaatti damma akkana godhame jala isaatitti isa maal inni sukkaara tuyyuu shakarkar jedha immoo yookaan immoo manuma isaanii keessatti meeshaa isa keessaa dhume jala isaa mee laala sukkaaratu taa'ee jira isa dhugaa jechuudha dammumti alatti hashagamee gurguramu sukkaara of keessaa qaba yoo akkana gootan laal isaan irratti hoggaa akkana gootan hin shakkisi akka koroti maalidha afaan oromootiin koroti dammaatitu mul'ata laal kun bishaanidha dhugaa yaa rabbii damma jechuun kanaadha kana kaa kunu akkasini isiniin jedhaa dammi guyyaa irraa kana fakkaataaf keessatti jedhi namni damma akkana jiru kun dammi bareedan akkanaa kun dammi akkana bareede kun laala kanarratti damma magaala bareedaa sanidha kana warri dhiyoo taatan immoo kottaa nyaadhan isiniin jedha akkana guyyaa irraa damman isinii qabadheetoo dhufee warri jaalattanuu laattan isa kan mana madaamii keessaa cungaarraa nama nyaatu sanii miti damma kun urgaan isaatu wanta kan arginidha isiniin jedha kana damma jechuun biyya to'atinaa jiraadhu waan hundaa orjinaala suma keessattan argadde warri biyya jaalattan biyya keessan eebbisa kan akka biyyaa eessa jira feekii osoo hin ta'in orjinaala akkana jiru kana laala isiniin jedha amma maannashaa yookaan ka'umsa dammi kun eessaa ka'ee eessaa dhufe naan hoo jettanii egaa ka har'a biraankii isin godheetoo jira oddoo kiyya keessa miti dammi kun baadiyaa dugda ilma namaa baadiyaa keessaa naa dhufe baadiyaa keessaa qotee bulaarraa naa dhufe dammi kuni akka jiru laala gaagura horsiisuun ulfaata jiru isa nuti qibaatii dibannaa kaan jenna ani waanan beekuuf
jiilan qaban dammi baay'ee na nyaata. Dhugaa duraan mana obboleettii kootiitti horsiifamaa ture abbaan manaa isheen horsiisaa ture. Mana obboleettii kiyyaa giseen naqu kanumatti rakkadha. Baay'ee na nyaata jechuudha. Funyaan keessa ija keessa faa nama nyaatu malee gaagura manaa qabaachuun baay'ee gaariidha. Damma nan horsiisallee wette waan inni barbaadu qopheessitee horsiisuu hin dandeessa. Garuu rakkinni ijoolleen gadi baatu ati nasaannati argattee oddoo kee keessa sochaatu baay'ee akkuma faayidaa qabu miidhaa qaba. Garuu baadiyyaa keessatti waan urgaa adda addaan fayyadaman kanarraa kan ka'e horsiisu jechuudha. Maaliif inni aara baay'inaan waan aara ta'e fayyadamu. Kanaafuyyuu isaanii hin miidhu. Nuti garuu miidhamuu ni dandeenyan isiniin jedha ammas keessattan dabarsaa. Baadiyyaadhaa yoo naa dhufuu na jalaa wanni itti gannamne jechuudha. Akkanatti ilaala. Guutee karaa dheeraa deemame waan ta'eef asitti guutee keessaa gannamne dammi kun dhugaa. Basma'am. Amma ani damma kana maaliin fayyadama yoo jettanii bulluqan fayyadama baay'isee waan dhangala'oo jechuudha. Isa kana bulluqa hojjettee garbuu hajjaa walitti daasistee kaatee isheen durbaatis inni dhiiratillee baay'ee tokko gaariidha jechuudha. Kana damma keessa buustee isa hojjettee kaatee damma keessa buustee hoggaa fayyadamte baay'ee tokko gaariidha. Fayyaa namaatiif illee wantoonni dhangala'oo argitanii jirtu. Biyya Oromaa keessatti baay'inaan isaan bulluqa fayyadamanii jechuun ta'e wantoota dhangala'oo fayyadaman. Xiraatii fuula isaaniitiif jechuudha. Keessattuu wantoonni dhangala'oo fuula namaa wanta biraa fayyadamuurra waan dhangala'oo gaafa fayyadamte fuulli kee xirratteedha jechuudha. Kanaafuyyuu damma fichisiifannee warri damma kana nuu kennillee immoo yaa ulfaatanii maatuma keenyadha jechuudha. Kanaafuyyuu eebbisee jira damma kana jiru kana argannee baadiyyaarraa nuu dhufeen isiniin jechuu jaaladhaa. Kana wanti orijinaala ta'e wanti qotee biraarraa dhufu hunduyyuu wanta homaa makaa tokko hin qabne wanta gaarii ta'e tokkodha. Kanuman isiniin jedhaafanii guyyaa irraa dhufee isinitti argisiise jechuudha. Warroonni jaalattan koomentii jalatti naa barreessaa. Waggaa galtanillee gizee baay'ee nuyi achi teenye suppermaarkeettii biyya keenyas bariin jira. Kanaas biyya arabaa jiru kuni achittis bariin argamaa jennee hawwuu dandeenya jechuudha. Inni achi suppermaarkeettii keessa jiru asis haa ta'u achis haa ta'u inni makaadha. Isa makaasanidha jechuudha. Dhugaa hoggaa qicculaan akka sukkaara baqeetitti maanka irratti wal qabata kan achiisun. Mee warrumti viidiyoo kana laaltan naqaatii damma mana keessaa dhaban isaanii damma isaanii qunxuraatu walaalaa dhugaa. Wanni akka sukkaara baqee kanaan dura sukkaara baqsee isinitti argisiisan ture nyaata wayii hoggaan hojjedhu jechuudha. Maanka irratti hafa goggogee akkas ta'a dammi isaanii jechuudha. Orijinaalli immoo qotee bulaa keenya biraa argama. Waan hundaayyuu waan fayyadamtan biyya keessatti fuuldurattis hoggaa waaqayyo isin gargaaree kana biyyaa galtanii waan fidattan baadiyumarraa fidadhaayi. Qotee bulumarraa oolay nuutuyyuu ka'umsi keenya baadiyyaadha. Maatiin keenya baadiyyaa jiraate akka'uun keenya obboleessi haadha keenya abbaa keenya baadiyyaadhaan dhabaman isaan irraan fidachuu ni dandeenya. Waan orijinaala ta'e isiniin jechuun jaaladhaa. Kanuman isiniin jedha afaan kana keessan dhufee guyyaa kaleessannaa dhufee ani immoo guyyaa har'aan banee isiniin jedha. Kana fakkaataa baay'een isin jaaladhaa baay'een isin kabajaa warri damma jaalattanii gaafa galtan bulluqa hojjetteen ittiin isin obaasa isiniin jedha. Shamarranni keenya jechuudha. Na biratti dhuftanii dadhabbii baatan warroonni keessattuu mana madaamititti hubamtanii galtan affeerraan isinii godha. Affeerraa kana isinii godhee jiran isiniin jechuu jaaladha. Maaliif kana nama jaalataniif kana godhumaa tokko rakkoon tokko iyyuu jiru. Kanaan isiniin jedha bakka itti nagaa naa ta'a. Fayyaa naa ta'a baay'een isin jaaladha baay'een isin kabajaa. Haga immoo barumsa biraatii walitti deebinutti jaarsa kiyya jennee daa'ima kiyya jennee haga isinii dhufnutti immoo turtii nu godhaayii bakka jirtan isiniin jechuun jaaladha. Bye. I love you.